Ameerikaatti shamarreen nama ishee gudeedee waraantee ajjeeste tokko irratti hidhaa waggaa 5 murteessu manni murtii bulchiinsa Aayowaa beeksise. Shamarreen Piiper Leewis jedhamtu nama ganna 17 yoo taatu maatii nama ajjeefameef adabbii maallaqa doolaara 150 akka kaffaltus murtaa'eera. Afrikaa kibbaatti abbaan doqdoqqee dogoggoraan boba'aa liitiroo 52f doolaara 6,800 na kaffalchiisan jedhe. Gatiin boba'aa qaala'ullee qarshiin kun garuu nanaasiseera jedhe. Boodarras doolaara 68 qofa kaffaluun qarshii isaa deeffateera. Tapha teenisiin yeroo 20 shaampiyoonaa addunyaa kan ta'e Roojar Federer dhuma baatii kanarratti sooroma akka bahu dubbate. Namni ganna 41 lammiin Swiss waggoota 24 keessatti dorgommiiwwan 1,500 irratti hirmaadheera. Kana booda morkii irratti hirmaachuu akka hin qabne qaamni koo natti himeera jedhe. Dubartiin Niwuzilaanditti ijoollee ishee 2 ajjeesuun himatamtee fi reeffi ijoollee waggaa 7-10 shaanxaa keessatti argame Kooriyaatti poolisiin to'annoo jala oolte. Reeffi ijoollee nama shaanxaa gatame biteen argaman waggaa muraasaaf keessa turuutis amanama. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa dhumaan Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad badhaasa looreetii faayinaansii Global Islamic kan 2022 kaleessa Jibuutiitti fudhataniiru. Badhaasni kun hojii Ministeerri muummee Abiyyi haaromsa damee faayinaansii keessatti fidaniif akka kenname waajjirri Ministeera muummee fuula Tiwiitarii isaarratti maxxanse. Baankiin Islaamaa Itoophiyaa keessatti akka banamuuf hojii hojjetaniif badhaasichi kennameefi. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jijjiirama fidan maali? Hawaasa musliimaa akkamiin fayyade? Badhaasni kun hoo maal himaa jechuun baankii Hijiraatti hoogganaa boordii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Mukammil Badruu dubbisneerra. Waggaa 10 dura uummanni kun gaafachaa ture baankiin Islaamic baankiin gara hojiitti akka seenu. Garummoo yeroo sanitti sodaan ture. Yoo baankoliin kun gara hojiitti seenan baankolii koomershaalii kan ta'an irraa maamiloota baay'ee fudhatan diipoozitii baay'eetu gara kanatti dhufaa isa jedhu sodaan waan jiru tureef mootummaan yeroo sanii eeyyamuu hin barbaanne. Even uummanni qarshiilee walitti sassaabee waan barbaadamu hunda guutatee eeggachaa ture. Garuu immoo mootummaan eeyyamuu dide. Muummichi gara aangootti ennaa dhufan riskii kana fudhatanii wanti tokko hin uumamu. Baankoliin kun gara hojiitti seenuun isaa uummataaf illee fayyada, biyyaaf illee faayidaa guddaa qaba jedhanii wanti dhorkame san kaasanii kun amma baankoliin gara hojiitti seenaniiru. Akka muummichi jedhanitti baankoliin kun maamiloota isaanii sarviisii adda addaa kennaa jiru malee miidhaa dura sodaatame sanillee hin geessisne jechuudha. Baankoliin kun otoo hin banamiin dura hawaasni musliimaa waan rakkataa ture akka barbaadetti qarshii isaa fayyadamuu rakkataa ture moo maal ture rakkoon baankoliin kun banamuun dura kan ture? Beektaa uummanni musliimni kun seera mataa isaa qaba. Shari'aadhaan bulaa. Shari'aan immoo waan faayinaansii, waan biizinasii kana, waan daldala kana haalli itti deemuu seeraa mataa isaa qaba. Shari'aadhaan bulaa jechuudha. Mu'amalaat jedhama. Yeroo uummanni waa bitatu, waa gurguruu fi waan hojjetu haalli itti hojjetu haala dhalarraan bilisa ta'ee akka ta'u ajajaa jechuudha. San waan ta'eef uummanni qarshii isaallee baankii deemee kaawwachuudhaaf qusachuudhaaf illee liqii fudhatee immoo hojii isaa babal'isuuf liqii fudhatee waan isa jiruu keessatti barbaachisu jechuudhaaf rakkachaa ture. Yoo wanta kana godhee shari'aa keessa ba'a jechuudha. Amantaa isaa hin gadhiisa jechuudha. Yoo wanta kana dhiisee immoo gara duubatti hafaa jechuudha. Waan ta'eef rakkoo hamaa keessa ture. Qusachuullee hin dandeessu, qarshii fudhattee illee hojii kee babal'isuu, hiyyummaa cabsuullee hin dandeessu jechuudha. Hiyyummaa keessa ba'uullee hin dandeessu. Waan ta'eef waanuma argatee san manatti kaawwata. Waanuma argatee xiqqoo saniin daldalaa ture. Daldaltoonni dura immoo baankii waliin hojjetanii isa caalaa deemaa turan. Waan ta'eef amma baankoliin kun gara hojii kennaa dhufan konfidensiidhaan amantaa isaa faallaa hin deemneedhaan qarshiillee quusatee qarshiillee fudhatee hojii isaa babal'isuu hiyyummaa keessa ba'uu waan baay'ee fayyadamuu jalqabeera jechuudha. Ministeerri muummee badhaasa kana gaafa argatan maal isinitti agarsiisa? Waan akeeku qabaa
Itoophiyaa kana booddee hojii hojjettaniif waan agarsiisu qaba guddaadha moo akkamiin ilaaltu? Nuti waan akka guddaa tokko fudhanna. Maaf yoo jette siistamiin kun baankiin Islaamaa kun yeroo dhiyootti kan jalqabame yeroo badhaasni kun Itoophiyaa keessatti tajaajilli kun jalqabameera guddachaa jira. Isa jedhu rikogniishinii kennanii nama kana fideefillee badhaasa kana kennuun isaanii muummicha keenyaatiif akka of fuulduraatiif hojii guddaa akka hojjetan isaan godha. Hamilee ta'a. Nuti akka warra baankii kana keessatti hojjetu immoo baankiin kun sarvisiin kun beekamaa jira. Addunyaa kana irratti illee beekamaa jira isa jedhu nu keessa seenaa jira. Saniif badhaasa kana akka Mootummaan Itoophiyaa ibsa gamtaan Awurooppaa waraana kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun wal qabatee baase balaaleffate. Embaasiin Itoophiyaa teessoo gamtichaa Beeljamitti argamu ibsa dubbii himaan muummee External Action Service fulbaana 14 baaseen gadduu ibse. Ibsichi waraana marsaa sadeessoo banuu dabalate haleellaa sarbamaa fi yakka TPLF raawwatu beekaa irra darbee jedha mootummaan Itoophiyaa. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa labsii dhukaasa dhaabuu qeenxee labsee yaaliiwwan nagaa buusuu hedduu godhus gamtichi ibsa isaa keessatti haala dogoggorsaa ta'een waamicha nagaa TPLF leellisee jechuun komateera. Embaasichi deebii damee gamticha kanaaf ergeen adda baasanii qeequu kana nan balaaleffadhaa jedhe. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana karaa nagaa furuuf ejjennoo qabate akka hin jijjiirres ibseera. Muummeen External Action Services ibsa roobii baaseen haleellaawwan diroonii kaleessa roobii fulbaana 14 magaala Maqaleetti raawwataman adeemsa marii nageenyaa ni gufachiisuu jedheera. Waamicha dhukaasa dhaabuu fi marii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuu TPLF dhiyeesse tarkaanfii gaarii jechuun simate. Ofii waraanni akka haaraatti deebi'ee hammaate akkamiin xumurama? Dhiibbaan hawaasa idila addunyaa furmaata fiduu danda'a. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti waggoota hedduuf dippiloomatummaan tajaajilaa kan turan ogeessi seeraa obbo Baayisaa Waaqoyyaa yaada isaanii BBCf qodaniiru. Waraanni irra deebi'ee dhalachuu hin mallee jedhu. Galaanaa Balaayitu dubbise. Lolli kun akka kootti ta'uun irra hin turre, ka'uun irra hin jiru. Maaliif lola isa jalqabaa sana keessattiyyuu akkuma jedhe egaa shortage of information jira. Nama du'e ammayyuu gar lamaanuuti hin beeknu. Utuma kun jiru immoo marsaa lammaffaa kana ammoo jalqabnee jennu lola kana akkuma sana ammas namni dhuma. Namni waa'ee namaa haasa'u, namni du'uun ijoolleen kun du'uun waama noormaali mataa dhufe kun dhukkuba sirrii miti. Hayyee obbo Baayisaa hirmaannaa fi hamileen loltootaa gama lachaniinu jiru akka amma duraa ta'a jettanii yaaddu? Ijoolleen iddoo lamaan kanaatti rikruutii ta'anii dhaqanii lolanii I don't think 100% garaa keessaa itti amananii waan dhaqan natti hin fakkaatu. Especially raawundii kana garuu immoo yoo karaa makalaakaa fudhatte giddiitti jiruu isaati profeshinii isaati lolutu irra jira karaa TPLFs immoo minaan nurraa dhowwee beelaan nu fixaa jira jenoosaan irratti fixaa jira jedha isaanis hin kaka'u yeroo sana garuu I don't think 100% enthusiasmiin jira natti hin fakkaatu karaa lamachanuu ta'uun iyyuu irra hin jiru. Hayyee qoodni dhaabbileen idil addunyaa waraana marsaa kanaa keessatti ba'an akka kana duraa ta'a nagaan akka bu'uu gumaachi godhan hagam ta'a? Dhaabbileen idil addunyaa seenaa keessatti kan inni itti milkaa'ee dhaqee waldhabina sabaaf saba gidduu jiru mootummaa gidduu jiru mootummaaf saba gidduu jiru iddoon itti milkaa'ee biyya lafaa keessa qubaanuun lakkoofta hin jiru jechuu dandeessa. Lolli keenya lola maatii tokko keessaati. Lola maatii tokko keessatti ka'ee maatii hundi sun maatii guddaan kun wal ga'ee soolvii gochuu tura jira. Ollaatti baafnaan soluushinii hin fidu. Kan itti kakaasu jira dubbii bal'ataa. Hankeenya kun waan nurra darbee idil addunyaa mayyuu warra kaan wanta keessa gashu hin jiru. Warri wal lolan kun warri konfliktiin paartii kun utuu lama ta'anii haasa'anii maybe better solutionii gaariitu dhufa ture. Including United Nations saba Itoophiyaa wajjin haasa'u caalaa solutionii fiduu hin danda'an akka ilaalcha kooti. Dhiibbaan warra bakkee kunis immoo akka nama ilaalutti akka marsaa jalqabaa sana miti for many reasons. Obbo Baayisaa tarkaanfiiwwan akkamiitu qaamoleen wal dhaban gara marii nagaatti akka dhufan gargaara? Dhugaadhumatti poolitikaa biyya lafaa jiru keessaati hammatu any konfliktii Yukireeniif Raashaa Koongoo keessa jiru iddoo tokkotti na gaafattee deebii tokko si deebisuu hin danda'a. Waa'een Itoophiyaa kun garuu gaaffii kana ta'a kan jiru deebisuudhaaf namatti cima. It's a very complicated setup politikaan biyya keenya wanta itti callumattee dhaabdu miti. Maaliif ammarraatti Tigraay keessatti gaaffii konkiriitii ture.
humanitarian access barbaanna public service dhufee nu restore haa ta'u. Simple. So the answer is humanitarian karabanii minaan geessi fuel madandeessu kennii fi kan achimmoo gaaffinni kan democratic issue akkuma kilili warra kaaniiti. Maaliif akka lolan namaan galuun nan jedhe kanannaa should be solved only peacefully.